Wan YouTube isi jala seena arrabaa fi abaarsaa fi wanti namaatu isi dhamaasee jira isi akkatti haasoo tokko nama maraatiin agartanii haasoo isi nama maaruun zaayamanii ililtu jiru malee walfaan jette akka isiin wulii anaa miti nama biraa jecha hin jenneeniin arraba isii dheeraa akka kompiitaratti xar jehusan irraa muruu ta'an gabaabseetiin isin garsiisa isammoo ta'isaa naadhiisaa isin akka inni wulii dhalaa ol godhatee laaleen isa godhuu ta'an ta'isaa achuma naa cuqqaa laadhiisaa dhiisuuf hin ta'a wallaahi maal isaan kakatan anaatiitu isaan dhiisuudhaaf hin ta'in gaaniin kakadde kakuun safaatan taane anis isaanis dur jirti namni wal jaalate wal dhab naan taane bas dirqiidha jaalalti faayizaa dirqiidha jaalalti sinfadhu bas sinfadhu kanaaf adaba godhattu godhachuu baattaa allubbuuti jaraajaan qabu nam takka ati siin ajjeesattaami ani siin ajjeesa wallahi billaan dhala akka teetii si godheetiin bakka ati jirtutti si dhabamsiisa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kabajamtoota hordoftoota fayyaa akkam jirtan nagaa fayyaadha jirtanii akkam jirtan warreen kiristaanaa kan muslimaa kan keessaa kan alaa hundi keessan fayyanaa qabdan oromooti qaqqaali fayyaadha jirtu nagaa alhamdulillah as geenye maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolamu har'a waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe gaadhiyeenya kana akkuma beektan naa fi faayizaan wal dhabbiin nu jidduu dhufteeti wal lolaa jirra. Eegaa namni tokko hoggaa wal dhabe yoo wal dide addaan hafa. Lamaan wal dideef dachiin bal'oodhaa jiran. Faayizaan naa fi isiin wal fuuna wajjin jiraanna jireenya fuulduraa jennee walit dhufnee eegaa tarabbi jiru malee hin taatu addaan hafa. Ani naan taane bas gaa namni tokko wallaaleeti wal jaalataa mire naan taane fuula dura kiyyaa maaliif yoo jettan faayizaan haadha yaa'ii qabdi. Faayizaan akkuma isin gartan viidiyoolee ammaan dura isin gadhiise keessatti piraankiin isii godhu irratti asiin ajjeesa an akkanaan si godha yaman keessaa si baafachiisa waan akkana kana haasawaa turte. Osoo jettu dheengadda akkuma gartan naafi urjiin walitti dhufnee akkuma gartan gaa namni dhibba jaalateeti dhibba keessaa takka fuudhuu danda'a. Akkasuma dhalaanis naafisii yoo olii ta'uu baannees addumaaf duraanis wayii nuti jaarsaa jartuma walitti hin dhufne jaalalaan yoo rabbi jennee walitti dhufnee tana gubbaan viidiyoo naafi urjii waliin dalaynee gadhiifne san keessatti kana dalaydan jettee ifiifuu bakka hojii teessi bakka dalaytutti agartee lolaa osoonii fi kaameeraa hin kaayatinuu lafatti bilbila na bilbiltee waan feete waan namni namaan hin jenne na arrabsaa jirti. Hin dubbadhu jalaa namni guyyaa tokko wajji nyaatee waan guddaa wajjii nyaanne jeetiin isiin dhalaadhaa jee jalaa calje. Amma viidiyoo san agartee hoggu takka urjii arrabsiti hoggu takka na arrabsiti duraa ba'uu dadhabnee lolaa magaalaa tana keessatti bakka teessu nama nubbitaa jirti. Amma isii wanni haateen arrabsituuf zaman akhirii ni beeytanii hordoftoota kiyya barra zaman akhirii dhalaan addunyaa tanarratti dhiira dhabdeeti akkanatti dhiira tokkichaa agartee irratti cichuu barbaaddi. Amma naafi isiinis warra anis nama dhalaan harkinii miti isiinis akkasuma biyya namaa tana keessatti wal dinnuu addaafnu maaltu nu jidduu jira. Lafaa kaatii na arrabsitee na haddaddee yoon ani irraan dalay yoon an akkana isan goon waan hin taane viidiyoo si agartanii turtan. Viidiyoo isiin viidiyoo keenya ilaaltee waraabde bakka dalagaa teessee isii duraanuu yuutuuba sumaa wajjiin dalaga malee ani yuutuuban fadhuutti duraan guyyuma keessaa aartee isiin dhugaadha yuutuuban feetu nama anumaachuu wajjiin daddalaguu turte ammumaan tanatti
waan kanaa yuutuuba banee fi yuutuuba irratti ol baatee inumaa yuutuubaa qabdii jechuudha. Viidiyoo kaayyattee arrabaan daaraa nu godhu jirti. Waan namni namaan hin jenne naan jechaa jirti. Miciyyoo naa wajjin jirtus arrabsaa jirti. Saniif maaltu waan kana fidi? Namni wal jaalata addaan dhaabbata. Namni wal jaalatee wal dhabe yoo waliin taane addaan hafa. Lafaa kaatee gisa kana nu arrabsitee niin ajjeesaa. Miciyyoos niin ajjeesa. Isaas niin ajjeesa. Waan inni isa godhu jettee akkuma isin gartan san dhalaa waan ammaan dura dhalaa inni godhe hunda irraa hin kafala naatu irraa kafala jettee lafaa kaatee maraattee kanatti ce'uu jirti. Akkuma agartan viidiyoo isii irratti namni viidiyoo isii yoom isiin akkana itti hangaa amma isii yuutuubni isii haaraya jala seentanii faayidaa ooroo tuubjaa nama baneef hin beeku. Jala seentanii ilaaluu ni dandeessan akka isiin godhattu jechuudha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dhugaadha. Anilleen akkuma beektan dhalaa hedduu takka waliin jiraachuu ture. Dhalaa hedduu wajjin jiraadha guun jiru ittiin sharmuutu an dhalaa. Namni dur jirtii wal jaalata. Wal jaalateetis wal dhaba. Akkasuma dhiiraa dhalaanis sanumaa bara. Dhiirtiinis wal jaalate. Haanasis saahiba ta'eeti saahibummaa isaanii batti. Dhalaa fi dhiirtiinis goluu dhufan akkasuma. Ammas wal jaalateef namni waliin fuudhu. Abbaa fadhi namni wal jaalate tokko wal harkata malee innuu namni wal jaalatu waliin fuudhu. Dhugaadha. Faayidaan an amma waan hedduu takkaas naaf goote. Anilleen godheef. Amma isii lafaa kaatee wal dhabe naaf miciyyoon too wajjin. Miciyyoon duraanis yuutuubara. Faayidaan yuutuubaa miti. Anumaa hojii daddaleetti malee yuutuuba ni humbeeytu. Namaatu amma qotaati yaafitti naqee akka nu arrabsitu godhaa jira malee. Urjiin ammoo duraanuu yuutuubara akkuma gartan. Duniyaa fa'aa wajjin dalaguu turte urjiin. Anaa wajjin illee dalaguu baatu anaa wajjin walitti dhufne akkatti walitti dhufnetti walitti dhufne warri yuutuub wal barbaadaa wal barbaanne wal janajjanne dhugaadhaa osoo ni fi naafisiin viidiyoo waliin hin dalagin naafi urjiin lafatti wajjin haasawoo qabna wal jaalanne akkuma gartan waliif taane jechuudha naafi urjiin. Isiin amma ani fuudhee jaartiitii yaa miti. Ni kaakiyyan qabdu. Hinaaffaadhaaf lafaa kaatee akkanumatti akkanaan isaan godha magaalaa tana keessaan isaan baafachiisa waan inni isaan godhu ni eeggaddaa. Ammaan tana dhugaadha biyya arabaa tana keessatti wanti jiru ni beeytanii jiran. Biyya arabaa keessatti dhalaan mirga qaba. Dhalaan askara tokko yoo maallaqatti kennite nama miidhuu dandeessi. Dhalaa laaluu arabni akkanuma karaa deemtee yoo isii dhalaan rorrisuu agaran hidhaarraas hin baasan ni si cafa kan jechuudha. Amma isiin biyya tana keessaas dhugaadha nu dura bubbulte biyya tana keessa illee turte wahillee aabeetu araballee aabeetu maal abdatteeti gusiin ajjeesaa hoggaa jettu maal abdatteeti mi'a jiran. An dhugaa warra isiirra xixiqqishaa warra isiirra yuutuuba naa hojii dalagu hundaa'u wooma takkaafiin ariyaan warra yuutuubaroota akkuma agartan chaanala jala seenaa laala dhalaa hedduu tokko waliin dalagan. Rabbi rammataa godhuu fi hayaatis wajjin dalaguu ture. Akkasuma ililliidhaas rabbi waliin hin qoonne malee. Ammoo isiin akka namaa jaarsasii duruun ta'eetti siin ajjeesaa. Siin ajjeesaa isii tanaatu dubbii idilee tana fiti. Hanjamaan dhugaa biraa dhuftii jala. Dhuufuun udaan cinaa dhuftii jala. Isiin akkuma hanjamaatti hangama waliin jiraadhu kana keessatti takka dubbattu ani siin ajjeesa. Akka dhalaa taanii nan sayin annama akkanas godhu jettiin naa dhaadatti. Amma dubbii san dhugaa godhatteeti na barbaadaa jirti. Dalagaa irraa hin baayattee namni hundi as keessatti magaalaa kana keessatti na bilbilanii ati dacheedhaa miti jaanii bilbilaan hin beeyneen halkan na dawwalaniiti waan fadhanaan jechaa jiran. Kanaaf isiidha waan namni akkana godhaa jiru. Ani dhugaadhaan yuutuubara isii duraa yuutuubara dhalaa hedduu wajjin dalaga. Tanaan taanes ni kuchisa. Tanaataatu wajjin hin dalaga. Tanaataatus ni fuudha. Ammas jaaladheef hin fuudhu. Tarabbii mataa keenya kana walitti hidhee tan jaalannee waliif fideeti rabbiin walitti hidhee nikaa rasuul jidduu naqa. Sallallahu alaihi wasallam. Amma faayidaan dila kana ammee maal na godhuu dandeessii ol baatee kana dila kana na arrabsitee miciyyoo arrabsitee ammas miciyyoo tanaa sana amma rabbii waliin nu fide.
Miciyyoon tun wal jaalanneef isinis yuutuubara wal fuudhuu dandeenya. Addaafuu dandeenya akkuma isiitti. Warra isii duraa ni beeyta urjiinis ni beeyta. Osoo yuutuuban daleeyne ol beena urjii. Anumaa wajjin amma haareetti wal dhufne malee osoo isii yuutuuban daleeyne ol beeyna. Amma lafaa kaatee akkanuma viidiyoo kana ilaaltee faayizaan maraattee akkana darsa keessaa baatee akka nu addaddee as keessa nama adda addaa shiftaa adda addaatiin nu barbaaduun sirriidha. Faayizaan na dhagaye awwaanii siidhaamuu qaba. Anumaa takka nan gootu. Atis biyyaa dhuftee taariiba dhuftee biyya tana. Akka warra biyyaaf goggootee akka arabaaf goggootee arabni ati naan sodaachiftu tokko hin jiru. Waan rabbiin naman goone laal sitti nama faayidaa. Waan rabbiin naman goone ilmi namaa naman godhu. Rabbitti amane dura. Abbaan fedhe waan hin godhan. Ammas dhokatee namni waan godhe malee suduudhaan dhufee abbaan fedhe waan hin godhu. Tumsa guuratee yoo deeme tumsaaniin itti dhufa. Nama ati naaf fiddu ati dhala uumaan hin gootu anniin beeka. Tumsa fidatee yoo dhufte tumsa fidadhee teessitti dhufa. Yoo lammii ta'e fidattee na dhufte lammii qaba namni hundi lammiin fidadhee si dhufa. Wanni nu jidduu jiru maali? Naafatti biyya tana wal bara. Biyya wal hin beeyi. Rabbii wal nu barsiise si qofaan Oromoon taniin beeku. Nama hedduun beeku. Maali dilaga dhalaan dillisan maaliif akka ati godhattu kanatti godhatin? Takkaa takka teetiitu natti hin dhufne. Akkanuma lafaa kaatee mee maaltu nu jidduu jirame? Haa dhalaa hedduu yuutuuba dalagu ture. Dhalaa dilas ni hojii ol tuqee dhalaan sana naaftee lafaa kaatee ol baatee naa hojii wal loltee naa hojii wal lolne addaaf na garaas wal dinne addaaf. Naaf Aashaa hojii dalagu ture akkuma beektu hordoftoota fa'i. Naaf Faayoo hojii dalagu ture. Nama hedduu tokko hojiin dalagu ture jechuudha. Kanaaf jarri kanaas addumaaf na kanuma suutumatti adda dhaabbanne. Hogguu wal dinne suutumatti adda luqaanee addaaf. Maaltu tana dhabeef? Maal na godhu? Waan na godhu jetteeti ani wanta akka waan inni sii godhe hin qabu. Dur jirti namni wal jaalatee wal dhaba. Naan taane bas dirqiidha jaalalti. Faayizaa dirqiidha jaalalti. Sinfadhu bas sinfadhu. Kanaaf adaba godhadhu. Adaba godhattu godhattee godhachuu baattaa allubbuutii jaraajaan qabu nam takka as keessa hin jiru. Ati siin ajjeesattaami ani siin ajjeesa. Wallahi billaan dhala akka teetii si godheetiin bakka ati jirtutti si dhabamsiisan. Osoo nama kanaan na ajjeesiin beeknee si dhabamsiisan. Kanaaf adaba godhadhu. Akkanuma lafaa kaatee zaachaa naa kaatee ol baatee lallabda. Of kusadhoo kanamarraa. Deemna makka keetii barbaadde dhooqa sinfadhu. Dirqii jaalalti. Abbaa fadheen jaaladha abbaan fadheen dhiisa. Maali akkana godhachuun? Bas dirqamaa si hojii deemuun naan taane bas lafumattuu naan taaneeti. Akkanuma lafaa kaatee akkanaafi dhugaadha. Ani yoo tolaan naa wajjin deemte obbolummaan naa wajjin deemte anarraas boruu sin tokko sin jee jira. Himeef an urjiidhaafis himeetiin jira. Wanti ani himeef faayizaan tuqinii faayizaan yooniifiin akkana dhiises obboleettii tiyyaa kabajaan nu gidduu jira wajjiin nyaannee ji'eetiin si kabajaa jiran. Osoon ani si kabajuu akkanuma lafaa kaatee kaniin ani kabajaa ta'eetiif kaniin si tuquun deemu dirqiin akkaan si tuquun godhuu jirtaami. Arraan booda duraanuu waan yuutuub hin beeytu. Lafaa kaatee viidiyoo ol baatee dubbattee naafate walirra babbaan abbaa feete qabadhu koo. Shurtaa miti waan feete miti. Moo ijoollee teessan abdatte ijoollee teessan mootummaa hojii daleetu. Mootummaan bar heera jala abbaan fadhe heera jala bulaara. Abbaan fadhe namni heera jala bula. Abaluu Afrikaa dhufe abaluu Wariyaadha abaluu Oromoodha abaluu Arabaa hin qabu heerri. Heerri abbaa fadheen sodaatu. Akkas ta'uun beeyneeti akka nama bareetee yaade. Kanaaf adabattuu adabatte adabachuu baattaa lubbuu ati hin feene anis hin fadhu. Beekadhu arraan booda ol bahii dubbadhu maqaa fa'i. Simbeeku waan feete fiti. Ani osoon harka kiyyaasin tuuneen nadhoo akka ta'eetii sirraa daleessisan. Sii galee adabattuu adabatte adabachuu baattaa ati haatee bareeddinaan karaa kana dhufaa jirti jedhan waan si dhufuu taa'u ni agarta. Arraa booda ol bahii na dubbadhu. Ol baatee na arrabsi taa'inuma
baalageedhaati nama baalagee kana hin seene durumaanuu kanumatti hin sodaadhan. Wanni sirraa na hambise maali? Lallabaa lallabdee hanjamaa keessatti ija nabbaaftee maali dhalaan akka dhalaa jiraachuu qabdi. Nama akka keetiitu ija namni kamiin bultii ijaara. Anammallee sin tuqu. Firraan sitti himela dhugaa. Amma sin tuqinee ol baatee kanaan booda dubbattee yaawwee lagaan sirraa hin dalagalaal. Safaa xaambiyoo of kabaji. Of kabajjuu baattaa yoo atiif hin kabajan anis kabajaan qabu. Wal hubanna tamaam. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waan kanaa deemaa jira. Meegaa yoo isin ol baate anis hin taa'u. Michiyyoo sarrabsu jirti. Michoonni fi firaa dhorkite michoonni. Yoo isin umriin har'a guddoo taates michiyyoon ijoollee ammaati ilaal akkam beeknetti irraa dalayi dantaa isaaniitti isaan. Kanaafuu amichoollee akkan xu'ine niin godha. Hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufuu gaa. Warreen chaayinaala keenyatti haaraa taatan sabskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatina. Egaa har'a kanaan qabadhee isinii dhufee baay baay naaf jiraadha aaraan hin dhufee miira keessaniitti naasee dhiifama naa godha. Isiniin jaalladha.